Viidiyoo kanaan akkamitti Tiruushoppii irraa meeshaa akka ajajuu dandeenyu isin agarsiisa. Jalqaba as keessa seennee Tiruushopp jennee Tiruushopp maarketpileesii jechuudhaan yookaan immoo Tiruushopp.com jechuudhaan sarchii gootuun Tiruushoppiin hin dhufti. Tiruushopp.com kan jedhu kun ho'itii isin dhufu isarra kilik goona. Erga kun dhufee booda akkuma argitan meeshaalee adda addaatu as keessa jira. Piroodaaktii barbaannu yoo jiraate piroodaaktii bakka sarchii kana as keessatti sarchii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf har'a USB hard diskiidha kan wanni godhu hard disk jechuudhaan asiinillee sarchii gochuu ni dandeettanii sarchii gootan hard diskiidhaan isin dhufa. Hard diskiilee as keessatti fe'aman hin jirani. Akkuma argitan hard diskii teeraabaaytii 16 qarshii 3,000tiin qofa gurguraa jirra. Meeshaalee adda addaa gurguramaa jira asirratti websaayitii kanarratti. Akkuma argitan tokko qofa piroodaaktii tokko qofa yoo barbaadan tokko qofa asiin ajajjanii asirraan haala kafaltii isaa as keessaan isinii kaa'amee jira. Erga biyyaans kafaltii kan itti raawwattan as keessa Komershaal baankii ta'ee ibsaa Mahammad Abdallaa jira. Awaash baankii, Abisiiniyaa baank yookaan kooppii irraa fudhachuudhaan ni dandeessanii. Takkaamuu kallattiidhaan wanni amma nuti goonu tokko qofa yoo barbaanne tokko kanarra goona. Yoo lamaa sadiillee barbaanne haala kanaan haga barbaannu kana irra kenna. Achi asiin yoo tokkorra barbaanne immoo tokko qofarra keenye achi aaddu kaartii jennaani as biratti aaddu kaartii jennaani. Akkuma argitan aaddu kaartii jennuun piroodaaktii as keessatti piroodaaktii 6 ajajee kanuma jechuun fakkeenyaaf 6 yoo ta'e qarshii 18,000 jedha. Yoo xiqqeessuu barbaadanillee asiinillee xiqqeessuu ni dandeettanii. Asiin gatiin isaallee asiin gadi bu'aa deema jechuudha. Akkanatti lamallee tokkollee ajajuu ni dandeettanii. Tokko yoo ta'e immoo qarshii 3,000 as biratti isinii ta'a. Erga fixxanii booda erga wanni gootaniin booda wanni nuti goonu maalinni proceed to payment jennaan as biratti. As biratti wanni dogoggoruu hin qabne tokko jira proceed erga goone booda. Erga kun dhufee booda as keessatti biiliing diteelii isaa as keessa guutne jechuudha. Asitti maqaa keessan asitti guuttanii asitti maqaa keessan asiin guutte maqaa fuulduraa achi immoo laastineemii keessan as keessa guuttanii achi biyya keessa jiraattan asiin guuttanii wayitiitu hiitan kaantirii as keessaan Itoophiyaa irra keettanii. Itoophiyaa irra keettanii Itoophiyaa erga keettanii booda magaalaa keessa jiraattan as biratti galchitan jechuudha. Magaalaa amma keessa jirtan asiin galchitanii erga asitti galchisan booda immoo teessoo yookaan immoo ganda keessan asitti galchisan jechuudha. Kallattiidhaan yookaan immoo poostaa keessan jechuu asiin nu ganda keessan waliin asitti galchisan jechuudha. Erga galchisanii booda immoo taawunsiitii bakka jedhutti immoo magaalaa keessan ammas as biratti galchisan jechuudha. Achi as biratti poostaa kallattii poostaadhaan yoo isin erguu barbaanne poostaa keessan asiin galchisanii yookaan qabaanne immoo handishiidhaan yoo galchitan handishiisaniin magaalaa keessanitti isin dhufa. Foon nambarii keessan akka isin qunnamnuuf as biratti ni galchisan jechuu asiin. Asiin foon nambarii asitti galchisanii achi erga isa galchisanii booda iimeela keessan asiin galchisan jechuudha. Asiin iimeela keessan asitti galchisanii create new account kan jedhu kanarra erga galchisaniin booda achi as bira gara cinaa deemuudhaan I have read kan jettu tana tuquudhaan jechuudha. Place order gochuu ni dandeettan jechuudha. Takkaahuu karaa teelegiraamaatiin illee nu qunnamuu dandeettanii kun karaa websaayitiitiin kallattiidhaan akka isin dhufuu fi yommuu karaa rakkattanii jiraate immoo karaa teelegiraamaatiin nu qunnamuu dandeettan. Teelegiraam immoo achirratti isinii kenna. Akkuma argitan kafaltiin raawwatamee jira. Zaayomii kan jedhu achi biiliing adreesii keessaniin dhufee jira. Hin eeggattan jechuu deebii kanaatiif achi akkuma reefu jenne asirratti bakka kana tuquudhaan bakka maqaa wanni kanaa tuquudhaan teelegiraamni keenya achirratti jira. Teelegiraam kafaltii keessan erga raawwattanii booda teelegiraamaan nu beeksistan jechuudha. Yookaan immoo piroodaakticha bira deemuudhaan piroodaaktii san bira deemuudhaan teelegiraamichatti meeshaa akkanaa ajajee ture akkanaaf ergitan kan jedhu nuuf ergitan jechuudha. Piroodaaktii bira deemuudhaaf akkuma reefu kilikii goona jechuudha.
dhufnee booda kafaltii keenya erga raawwannee booda wanni teelegiraam piroodaaktii keenya eessaa arganna ka jedhuu fi yookaan kun lakkoofsa duwwaa 9697777 ka jedhu kana fayyadamuu ni dandeettanii takkaa'u karaa teelegiraama kennaatiin illee haala kafaltii jedhu kana biraan isinii jira wanni kafaltii bakka itti kafalamu achi lakkoofsa bilbilaa kana wayitii tuwitan kallattiidhaan gara teelegiraamaa isin geessa kallattiidhaan gara teelegiraamaa isin geessa jechuudha. Telegiraama keessan open gootanii achirratti wanni gootan jechuudha. Nu lakkoofsa kanaan telegiraama banuu dandeettanii yookaan immoo lakkoofsuma kanaan dawwalullee silkiidhaan dawwaluu ni dandeessan jechuudha. Kanuma fakkaata akkaataa appileetitti hojjetan immoo viidiyootti aanuun dhufnaa galatooma. Is it good quality? Yes, it is. All our products are.